seenaa jireenyaa ijoollee shananii. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee TV'n EBS seenaa ijoollee shananii kana kan qopheesse wabii xilahuun immoo gara afaan Oromiffaatti hiikuun gaggabaabsee kan nuuf qoode isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti kabajaan na dhaggeeffadhaa jechaa laayikii fi sheer gochuullee akka hin daganne kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa tatanillee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 subscribe gochuun maatii keenya ta'a jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Lafa kana dukkanaa fi ifatti qoodanii dukkanas nyaate jechuun yeroo dubbatan naasisuun akka dammaqu gochuu fi ifa argita kan namaan jedhaniin immoo dhalli namaa akka hin kufneef abdii namaaf kennuu fi abdiin ilma namaa ifa barbaacha ilmi namaa kamuu kallattii garaagaraan imala isaa taasisa. Imala kana keessatti egaa waan hedduutu mataa fi quba miilla keessi qu'aa. Akkuma mukni qu'amee kaan quucaree gogee badu kaan immoo cooligee deebi'ee latu ilmi namaas akkas fakkaatee argama. Dukkana yoo jedhamu jecha xiqqoodha. Hojiin ishee garuu as miti. Mana keessaa maatii walitti naqxi. Agartuu namaa hiitee mana jala nama keessi. Mooraa manaarraa baateen fagaattu. Akka hantuutaaf lubbuu adurreef taphaa jedhamu sana nama taasifti. Ijoolleen kunneen maqaan isaanii Iteenesh Birruu, Maashuu Birruu, Taammiree Birruu, Abaaboo Birruu fi Seenaa Birruu jedhamu. Naannoo magaalaa Bishooftuu baadiyyaa Dirree jedhamtutti dhalatanii. Abbaan isaanii lafaa fi qabeenya kamillee hin qabne hojii humnaa hojjetee haati isaanii immoo dhugaatii akka farsoo kana hojjechuun maatii isaanii gaggeeffataa turanii. Abbaan isaanii dhukkuba lapheedhaan jalaa du'anii. Harmeen isaanii farsoo naqxee osoo warra jajjaboo barsiiftuu dhukkubsatte. Kaansarii gadameessaan kan dhukkubsatte osoo hin yaalamiin ofirra tursiiftee sadarkaa guddaa fi abdii murachiisaarra ga'e. Yeroo kana hojii hojjetteellee ijoollee ishee jajjabeeffachuu barsiifachuu dadhabdee ofii dhukkubsattuu taatee manatti ol deebitee ciisuu ni jalqabdi. Intalli ishee hangafaa Iteenesh Birruu barattuu kutaa 11ffaa turte. Kutaa 10 gara kutaa 11ffaatti yeroo dabartu baalamaa fi warreen kaan barnoota hundumaa aafiduudhaan gara kutaa 11ffaatti dabarte. Yeroo kanatti hanga dandeesse haadha ishee gara mana yaalaa geessuun yaalchifachaallee ni turte. Kutaa 11ffaa iyyuu nama mana kiraa kaffaluu fi walumaa gala kan gargaaru waan dhabdeef addaan kutuuf dirqamte. Haa ta'uutii garuu barsiisonni mana barumsaa ishee fi qajeelchaan mana barumsaa ishee gonkumaa barnoota kee addaan hin kuttu jechuun mana kiraa kanfalaa fi waan xixiqqoo gargaaraa kutaa 11ffaa akkuma saattuu akka xumurtu taasisanii. Amma harmee ishee bira gadi teessee mana yaalaa guddaa geessuuf dinagdee hin qabdu. Osoo hin yaalchisii yoo duute jechuun illee manuma yaalaa naannootti deddeebisaa turte. Harmeen ishees sireerratti galte. Isheen bira teessee mimmaan xuruurfachuu malee fayyifachuuf humna isaa hin qabdu. Firaa fi nama isaan gaafatullee tokko hin qabanii. Duwwaa nama halkan walakkaa bosona cillimii keessatti gatame ta'anii mana isaaniitti waa wal ga'e gadaduun itti guurame gaddi manaa sarbe gammachuun ija qabatee irraa fagaate obbolaan quxisuu ishee of hin dandeenye baataman imimmaan ijarraan qorre ta'anii argamanii. Kanarratti nyaachuun dhuguun uffachuun jira. Kana maraaf madda galii kan jedhan hin qabanii. Harmeen isaaniis nan du'a jettee abdii waan kutatteef mucayyoo ishee hangafaatiin adaraa ijoollee koo adaraa jettee dhaamsa itti dhaamsatti turte. Intala ishee kana xiqqoodha jettee hin tuffanne imaanaatti kennatte. Yoo ijoolleen koo rakkatte ekeraan kiyyallee hin boqottu jetteeni. Akkuma jettes otoo hin turiin namni beekaa tokkollee mana otoo hin jiraatiin harmeen isaanii afuura dhumaa baafatte. Namnuu ishee bira waan hin jirreef ofumaa reeffa haadha ishee qaqqajeelfatte. Daftees harka ishees qajeelchitee afaan ishee walitti qabde. Erga turee namoonnis dhufanii ijoolleen xixiqqoon harmee keenya jedhanii reeffa haadha isaanii irratti of darbatu. Iyyis boo'ichis ta'ee haadha isaanii awwaallatanii ofiis dukkana jireenyaa boolla awwaalchaa gadi hin taane keessatti kufanii. Abbaa haadha nama isaan guddisu tokko malee umrii waggaa 15 hin guunneen jireenya hadhooftuu jalqabanii. Hunduu barnoota dhiisanii manatti deebi'anii. Obboleettiin isheen hangafaa Iteenesh
oliif gadi fiigdee daabboo gogaa nyaatanii bulan barbaaduu fi eegalte. Yeroo booda namni magaalaa Bishooftuu naannoo Dambii jedhamu tokko jiraatu mana magaalarraa achi siqu balbala hin qabne koottaa as galaa jedhee manichatti akka galani taasise. 5 ta'anii mana balbala hin qabne sodaachaa har'a moo bor bineensi nutti gala jechaa keessa buluu eegalanii. Dhaabbanni gargaarsaa tokkos mana sanatti guyyaa tokko isaan argee uffata guutuu kenneefi. Kanaan booddee Iteenesh mucaan isheen hangafaa mana namaarra deemtee biddeen tolchaa uffata miicaa jiruu isaaniitti fufanii. Intalli isheen lammaffaa waarshaa galeen hojjedha malee jettee erga hojii jalqabdee booda keemikaalli hamaan isheetti faca'ee dhibee hamaaf saaxilamte. Hojiis achumaan dhiifte. Booddeerra namoota biddeen dubartii hangafaa tolchiifsiifatanii keessaa tokko seenaa ishee dhageessee ati barnoota kee kutaa 12ffaa barattee xumuruu qabdaa, obboloonni kees barnoota isaaniitti deebi'uu qabu jechuun tokko kutaa 5ffaa warri quxisuu immoo kutaa 1ffaa akka baratan taasifte. Iteenesh kutaa 12ffaa galtee barachuu jalqabdeetti malee ijoollee xixiqqoo kana eenyutti gateen eenyurratti abdii godheen gara yuunivarsiitii deemaa jettee imimmaan lolaasaa dhiistee deemuu akka hin dandeenyellee dubbatti. Obboleettiin isaanii isheen lammaffaa waarshaa galtee hojjechaa turte. Yeroo hojjettu sanatti hojiidhaa sa'a 12 walakkaatti waan baatuuf naannoo sana immoo kashlabboonni waan baay'ataniif sa'a 12 booddee deemuun hin eeyyamamu. Haa ta'uutii garuu roorroo hedduu dabarsitee hojjechaa erga turtee booda dhaabbanni gargaarsaa naannoo kanaa baatanii mana biraa galuu qabdu jechuun mana jijjiiree fi gara magaalaatti ol siqsus gatii mana kiraa sanaa kaffaluun waan itti ulfaateef dhaabbata gargaarsaa gara biraa yeroo gaafatan dhaabbanni keenyi piroojeektii mana kiraa kanfaluu irratti hin dalagu jechuun yeroo ammaa kana isaan dideera. Sababa kanaafis baatii dhufu maal akka kanfalatan eessa akka jiraatan dhiphina isaanii miidiyaa Ethiopian Broadcasting Service EBS shanan isaanii otoo boohanii imimmaan dhangalaasaa dubbatu. Gaazexeessitoonni seenaa isaanii gaafatanii kunis danda'anii seenaa kana dhaggeeffachuu dadhabanii imimmaan isaanii harcaasaa turanii. Intalli isheen hangafaa obbolaa koo otoo hin taane ijoollee koodhaa jettee dubbattee garaa nama raafti. Gara fuulduraattoo maal ta'uu barbaadde jedhanii yeroo gaafataniini baradheen doktara ta'een namoota akka harmee koo humna dhabanii yaalamuu dadhaban gargaaruun fedhii fi hawwii kooti jettee abdii ishee gara fuulduraan dubbatte. Erga kanaatii gaazexeessitoonni miidiyaa kanaa gara bulchiinsa magaalaa Bishooftuu deemuun ganda biiftuutii manni akka kennamuufi taasifame. Haa ta'uutii garuu hanga manni sun harka isaanii ga'utti immoo gatii mana kiraa miidiyaan EBS akka kanfaluufiif dabalataan obboleettiin isaanii ishee lammaffaa ogummaa huccuu hodhuu waan baratteef maashina huccuu hodhuu kennanii fi isheellee jajjabeessaniiru. Namoonni dandeessan hanga dandeessan ijoollee kana qunnamuun gargaaraa. Kadhannaa keessanittillee ijoollee kana yaadadhaa. Rabbi haadhaaf abbaa keessan nagaa isiniif haa godhu. Ijoolleen guddattee haadhaaf abbaa waan taatuuf haadhaaf abbaa ta'uun itti gaafatamummaa guddaadha. Ijoolleen haadhaaf abbaa malee guddattu rakkoo gidiraa hedduu keessa dabarti. Kufanii bakka hin taane abdii malee akka hin jiraanneef immoo namoonni isaan arginu bakka jirrutti otoo gargaarree waliin taanee waan qabnu irraa qoonnee fi jabaadhaa jenneen waan gaariidhaan dhaamsa qophii keenya sa'aatii kanaati. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.